rakkina keessaas baasa jira. Kanaafiyyuu amantii jechuun bakka lamatti qoodama. Tokko amantii bara baraati. Amantii bara baraa jechuun isa umurii hin qabne jechaadha. Wanti lafa kanarra jiru hundinuu umurii qaba. Wanti lafarra jiru kun hundinuu lakkoofsa qaba. Wanti lafa kanarra jiru hundinuu hin madaalama. Wanti lafa kanarra jiru hundu qoratameetii maal akka ta'e hin beekama. Garuu amantiin bara baraa umurii qabu. Daangaa malee jiraata jechuudha. Utuu lafaaf samiin kun iyyuu baqatee, lafaaf samiin kun waggaa ishiyyuu xumurtee baddee amantiin bara baraa kun hin badu. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka nuti isa duukaa buunu kan barbaadu akka nuti amannu barbaada. Akka nuti isa wajjin adeemnu, akka nuti isa firoonfannu, akka nuti waa'ee isaa hojjennu kan barbaadu akka amannu barbaada.